Daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessatti maqaa guddaa qaba. Amma immoo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu jedhamu ijaaruudhaaf dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafa dhagaa bu'uuraa kaa'an buufati kun gaafa xumurame buufata xiyyaaraa Afrikaa keessatti isa guddaa ta'a jedhaniiru. Buufati xiyyaaraa kun Bishooftuutti ijaarama. Haa ta'u malee qaamoleen garaagaraa komii irratti dhiyeessaa jiru. Qonnaan bultoonni maal jedhu? Akkasumas immoo dhimmoota kanaa wal qabatan iyyaafachaa turre. Viidiyoo kana keessa ilaalla. Wanti ijoo maaliif Bishooftuutti ijaaramee kan jedhudha. Meessa dura wanti dubbannu jira. Buufanni xiyyaaraa dhiyeenya magaalaa Bishooftuutti ijaarsa eegalee kun baay'ee guddaadha. Lafa hektaara 3,800 irratti ijaarama. Baasii doolaara biiliyoona 12.5 gaafata. Maallaqi kun baasii hidha Abbayyaa Itoophiyaa ijaaruuf ba'e dachaa waliin caala. Maallaqa kana keessaa 30% daandii qilleensaan kan hafe immoo liqaan akka ijaaramu hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa dubbataniiru. Ijaarsi duraas gaafa xumuramee waggaatti imaltoota miiliyoona 60 keessummeessuu danda'a. Gaafa humna guutuun hojii eegale immoo waggaatti imaltoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 akka keessummeessu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbataniiru. Buufata xiyyaaraa amma maaliif ijaaruun barbaachise? Dhugaa dubbachuuf buufata haaraa ijaaruuf sochiin bubbuleera. Buufati xiyyaaraa Boolee kan Finfinneetti argamu yeroo ammaa qixxalamaa magaalaa Finfinneetti argama. Biyyoota garaagaraa dhannee yoo mirkaneeffannee yookiin immoo yoo ilaalle garuu buufatawwan xiyyaaraa magaalaa qarqara jiru. Yeroo buufati sun ijaaramu kana dura jechuudha magaalaan ala jedhameeti ijaarame. Amma garuu Finfinneenis bal'attee manneen jireenyaas baay'inaan ijaaramaniiru. Kanaaf magaalarraa baasuun yaada yookiin immoo karoora tokkodha. Sababii biraa garuu jira. እስካሁን ድረስ የቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ የአየር መንገዱን buufanni xiyyaaraa Boolee hanga yoonaa daandii qilleensichaa waliin guddataa ture. Yeroo yeroon xiyyaarota hedduu finna. Imaltoonni baay'een ni dhufu. Isaan keessummeessuuf buufata xiyyaaraa Boolee bal'isaa turre. Amma achi guddachuu hin danda'u. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa dorgomaa ta'ee akka itti fufu yoo barbaachise guddachuu qaba. Guddina yeroo jennu toorri balallii haaraa eegaluu xiyyaaronni baay'een dhufuu bakki gahaa xiyyaarri dhaabatu ni barbaachisa. Faasiliitiin lakkoofsa imaltootaa dabalaa dhufee simatus akkasuma. Buufanni xiyyaaraa Boolee waggaa 2-3 keessatti waan kana sadarkaa gochuu hin dandeenyerra gaha. Sababa kanaaf buufanni xiyyaaraa haaraan ni barbaachisa. ስለዚህ አዲስ አውሮፕላን ማረፊያ ያስፈልጋል። Buufanni xiyyaaraa Boolee yeroo ammaa waggaatti imaltoota miiliyoona 25 simachuu danda'a. Lakkoofsi imaltootaas akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2020tti humna buufata xiyyaarichaatii ol akka ta'u eegama. Balaliisaa akkasumas barreessaa dhimma aviyeeshinii kan ta'an kaappiteen Yoonaataan Mankir yoo buufanni haaraan ijaaramuu baate guddinni daandii qilleensa Itoophiyaa ni danqamaa jedhu. Ijaarsa kanaaf Bishooftuun maaliif filatame? Buufata xiyyaaraa haaraa ijaaruuf yeroo dheeraaf bakki barbaadamaa ture. Kanneen ni ta'u jedhamanii filaman keessaa immoo tokko Abbuu Seeraadha. Abbuu Seeraan kun dhiyeenya magaalaa Bishooftuutti argama. Inumaa dursi kan kennameef isaafii jedhu kaappiteen Yoonaataan. Lafni Abbuu Seeraa Finfinneerraa lafa gadaanaarra argama. Kunis ol ka'iinsa magaalaa Finfinneerraa meetira 400 gad xiqqaataa jechuudha. Kaappiteen Yoonaataan xiyyaarri qubachuu fi balali'uuf teessumni lafaa gadaanaa yoo ta'e filatamaa jedhu. Kunis takkaa boba'aa guuttatee lafa dheeraa imaluuf akkasumas fe'umsa guddaa fe'uuf akka isa gargaaru dubbatu. Xiyyaarri tokko mi'a guddaa baata jechuun galii guddaa fidaa jedhu dhimmicha yeroo ibsan. Xiyyaaronni Finfinneetti qubachuuf yookiin immoo Finfinneerraa ka'anii balali'uuf boba'aa guddaa baasu jedhu ogeeyyiin. Sababi maalii? Lafi Finfinnee sun ol ka'aa waan ta'eef. Fakkeenyaaf xiyyaarri Itoophiyaarraa ka'ee gara Ameerikaa imaluuf boba'aa erga takkaa guutee fuula'uu hin danda'u. Yookiin Room qubatee guutuu qabaa jedhu ogeeyyiin yookiin immoo Abijaan yookiin immoo Loomeerraa guruu qabaa jedhanii dubbatu. Kanaaf yoo immoo lafinni ka'u yookiin lafinni ka'ee balali'u yoo gadaanaa ta'e takkaamaan Ameerikaa seenuu danda'a yookiin immoo Kaanaadaa seenuu danda'a jedhu. Faalatti fakkeenyaaf xiyyaarri Ameerikaarraa yookiin Kaanaadaarraa gaafa ka'e kallattiidhumaan Finfinnee qubachuu danda'a. Otoo biyya biraa yookiin immoo magaalaa biraa qubatee boba'aa hin guutiin. Lafi gadaanaan filatamuunsaa baasii xiyyaaraa yookiin immoo baasii boba'aaf ba'u xiqqeessuu danda'a jedhu. አካባቢው ሰፊ ሜዳማ ቦታ ነው። Bakkichi bal'aadha. Lafa diriiraadha. Kun immoo kan amma ijaarruu fi gara fuulduraatti bal'isnee ijaarruuf waan mijatuuf filatameera.
Dabalataan bakki kun buufata Finfinnee jiru waliin wal simee akka hojjetu daandii baaburaa fi konkolaataa saffisaan wal qunnama. Kun immoo lamaan isaa akka fayyadamnu akka humna keenya cimsu nu gargaara. Gama kaaniin kuni humna daandii qilleensaa ni cimsa. Imaltoonni akka hin dhamaanes gargaara. Buufanni xiyyaaraa kun gaafa ijaaramu qonnaan bultoota buqqaasuun isaa waan hin oolle. Dirreen diriiraa Abbuuseeraa dur loowwan irratti bobbaafaman amma maashinoonni ijaarsaa gurguddaa hedduu irratti qubataniiru. Magaalaa Bishooftuurraa kallattii cuqqaalaan maqamee iddoo pirojektichaa osoo hin gahin manneen jireenyaa ammayyaan baay'ee mul'atu. Kunneenis qonnaan bultoota sababa pirojektichaan kaafamaniif akka ijaarame ibsame. Qe'ee manneen jireenyaa irraa diigaman kaan isaanii kan qorqoorroon irraa buqqa'ee keenyaan isaanii qoftii dhaabbatee jiru ni mul'atu. Dhimmi qonnaan bultootaa Abbuuseeraa paartilee siyaasaa fi mootummaa gidduutti garaagartee uumeera. Ijaarsa buufata xiyyaaraa Bishooftuu kanarratti kanneen komii dhiyeessan keessaa tokko ABO'dha. ABO'n maal jedhee qonnaan bultoonni lafa isaan irra qofa osoo hin taane aadaa fi seenaa isaan irraa buqqa'anii jedhe. Dabaluunis pirojektii kana keessatti abbummaa akka qabaatan gaafateera. Paartii mormitu biraa KFO'nis yaada wal fakkaataa yookiin immoo komii wal fakkaataa dhiyeesseera. Haga qorannoon qaama walabaan taasifamee adda ba'utti qonnaan bultoonni buqqaafamuun hatattamaan dhaabachuu qabaa jedheera. Yaadni kun garuu yaada aangootiin mootummaa dhiyeessaniin wal darba. Fakkeenyaaf ministeerri muummee Abiy Ahmed sagantaa dhagaa bu'uuraa kaa'ame irratti dhimma qonnaan bultootaa dubbatanii turan. ከዚህ የሚነሳው አርሶ አደር እንደ ከዚህ ቀደሙ qonnaan bulaan asii ka'e akka kana duraa qe'ee irraa buqqa'e kan kadhatu akka hin taane pirojektiin kun jiraattota naannichaa tokkoon tokkoof eebba akka ta'u qonnaan bulaa kan nutti bo'u kan nu komatu osoo hin taane imimmaan harcaasaa kan galateeffatu pirojekticha kan eegu kan deeggaru akka ta'u gochuuf manni qonnaan bulaa tokko tokkoo bakki fuula duraa itti hojjetan akka itti ijaarame akkaan hawwataa fi kan irraa baratamuu qabudha. መኖሪያ ቤት መንደር የወደፊት የሥራ ሁኔታ የተገነባበት መንገድ እጅግ አስደማሚ አስደናቂ ትምህርት ሊወሰድበት የሚገባው ጉዳይ ነው። እዚህ ያላችሁም ሰዎች መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ ያለበት ስራ ዛሬ አልጀመርንም። namoonni as jirtan uummanni Itiyoophiyaa hunduu wanti beekuu qabu hojii har'aa kan eegalle miti. Kanaan qonnaan bultoota kumaan lakkaa'amaniif magaala ijaarree qe'ee oomishaaleen qonnaa itti qophaa'an ijaarree qonnaan bultoota sana leenjisnee qe'ee isaanii haaraatti jiraachuu madaqsinee jireenya nama tokko illee osoo rakkoo irra hin buusin har'a hojii kana eegalaa jirra malee hojii reefu eegallee miti. ሰው ተኮር ካልሆነ ፕሮጀክት ሰውን ማዕከል ካላደረገ ፕሮጀክት አይጠበቅም፣ አይጸናም፣ አይዘልቅም። Gama biraatiin abbootii warraa 1359 iddoo pirojektichi itti ijaaramu irraa mana qabaniif manni jireenyaa sadarkaa isaa eeggate yookiin viillaan ijaaramee kennamu hojii gaggeessaan olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw dubbataniiru. Akka waliigalaatti qonnaan bultoota 2758 ta'aniif hojiileen misoomaa madda galii ta'an hedduu ijaaramanii xumuramaa jiru jedhan. Hojiileen misoomaa qonnaan bultootaaf madda galii ta'anis iddoo oomishaa fi qophii oomishaalee qonnaa ammayyaa, gamoowwan karaaf oolan, misoomawwan jallisii, meeshaalee ijaarsaa, konkolaataawwan tajaajila geejjiba daldalaaf oolan akkasumas iddoowwan oomisha dammaa ta'uu himaniiru. Kana malees qonnaan bultoota qubsiisuu fi maddawwan galii eeraman hojjechuuf maallaqni baay'een akka ba'es hojii gaggeessichi himaniiru. Dhimma kana irratti qonnaan bultoota lafa isaaniirraa kaan dubbisuuf yaalaa turre. Kanneen sodaatan jiru, kanneen immoo miidiyaatti dubbatanis jiru. Akka isaan keessumaa kanneen miidiyaatti dubbatan irraa odeeffannetti yeroo isaan ka'an beenyaan maallaqaan kaffalameef hin jiru. Garuu manneen jireenyaa ijaaramee akka isaan galan mana keessas immoo miini akka guutamu taasifamuu isaa dubbatu. Haa ta'u malee isuma irratti immoo komii qabu. Wanti waadaa galame hin raawwannee jedhu. Keessumaa ilma qonnaan bulaa tokko waliin gaaffiif deebii dheeraa taasifneen waan keessa darban akkasumas immoo haala irra jiran gaafadheera. Waa'ee qonnaan bultootaa wanti ministeerri muummee Abiyyi dubbatan jiru, wanti qaamoleen biraas dubbatan jiru. Isin qonnaan bulaadha moo maatii keessantu qonnaan bulaadha? Maatii keenyatu qonnaan bulaadha ammaan akka dargaggeessa tokkotti. Warri kun akkamiin buqqa'an? Warri buqqa'anoo beenyaa argatan qabu?
maatii kanaaf waan gaariitu yaadama, waan gaariitu ta'aa fi maatiin kun jireenya dura jiraachaa turan sanirraa jireenya gaarii, jireenya fooyya'aa jiraatu jedhameetti maatii keenya kana kan amansiisaa turanii waan jiru itti himaa turanii isa tureeyyu. Amma garuu maatiin keenya kuni bakka manni ijaaramee mana sanitti galcheen booda maatii kanaaf wanni dura haasa'amee fi wanni amma maatiin keenya keessa jiru baay'ee garaagarummaa guddaadha. Wanti jalqabaa saame maal ture? 3,000 oli maatiin kun kan ka'e isaa olitti tilmaamama. Garuu gaafa maatiin kun ka'u miidiyaan dhufee maatii kana dubbisee hin jiru. Dhaabni dhufee waan tokko jedhe hin jiru. Isin dhufee konkolaataan maatii kana fe'u lafa isaa sanarraa ka'ee dhufu mana duwwaatti galee mana qofa. Kolfii qofatti itti laatame hin banatee hin seenee gaafa ol seenu wanni tokko mana keessa hin jiru. Maatiin kun akkamitti haa bullu jettaniiti baastanii nu fiddanii qabeenya qabnu achitti gannee baane dhufne akkamitti haa bullu jettaniiti maal yaaddaniiti maaltu yaadameeti akka nun jettan miti jedhee halkan sanuma beeksaniin booda maatiin kun gaafa gaafatu firaashii takka siree takka kennanii jechuudha. Maatiin kun lafa duwwaarraa simintoorra kan madabaraa hafatee waan qabu hafatee hin bulee kun qorra keessa akkasumatti barandaarra maal hin bulanii amma sinii gala sinii sirraa waan akkanaa jedhan. Maatiin kun hanga ammaa soobamaa jira. Uummata kanaaf homtuun buune yeroo duratti jedhanii uummata kana mamsiisan garuu mana tokko qofa keessatti algaan sadi soofanii gosti lama TV kan galuufi qabu jechuudha kan guutamuufi qabu akka maatii buqqaatitti gabaree tokkoof jedha akka maatii tokkotti kan ta'uufi qabu. Kana tureeyyu garuu gaafa ol seenu mana duwwaatti ol seenee homtuyyuu guutamaan jiru. Akka isaan haasa'anitti uummata farramsiisanii maal jedhanitti miini isinii galu qofti 480 fixa. Miini isinii guutamu qofa mana keessa. Garuu wanni sun hundi hin jiru soofaan isaa fidaaf soofaa birrii 10,000 15,000 hin finne. Kaartoonii walitti qabanii galchanii fi algaan isaan galchan algaa lummutti hin jettee ta'u bakka daandirraa. Ishee dhagalchanii fi kana maatiin hanga ammaatti maalii jechaa jira. Maatiin homaa dubbii tokko dadhabanii yoo dubbata waan biraati rakkoo hamaa keessa jira. Maatiin kun maalirra jiru jedhee qaamni dhufeetoo maatii kana tokkoon isaanii irra deemee hin jiru. Namni bishaanuma banatee harka isaa dhiqachuu wallaalee rakkachaa jira. Barree ba'ee deebi'ee galuu wallaalee dallaa namaan ka'ee gibbii namaarra dooraa jira. Namni rakkoo hamaa keessa jira. Dabareen jechuudha. Waan jedhame sanirra oomtuyyuu hin jiru. Kaasa takka malee maatiin kun kaasaa tokko fudhanne lafa isaa kan hunda gadhiisee. Gaafa buqqa'anii maallaqi yookiin immoo beenyaan kafalameefii jiramuu hin jiru. Wanni tokko waan maatii kanaaf kaffalame tokko hin jiru. Tokko waan maatiin qabiyyee isaatti birriin tokko guddaadha. Birrii tokko waan fudhate hin qabu. Maaltu kennameef ree? Homtuun kennamne mana duwwaatu kennamee fi isaayyuu mana qofa qulfii qofasitti kennamee qulfii qofa banatee ol seene malee waan tokko waan harkaan qabate maatiin kun hin qabu. Har'a waan harkaan qabu waan duraan lafa kaayatee qabu saniin socho'aa of jiraachisaa jira malee waan tokkoyyuu waan qabu tokko hin jiru. Jalqaba garuu maal jedhanii turan mana akkamii isinii kennan jedhanii turan? Jalqaba mana tokko keessatti algaa 3 soofaa kwaalitii isaa eeggate TV kan galuu qabu kan wajjiniin hanga maatiin kun lafa qabatee hojii argatutti harka mootummaatirraa kan nyaatanii kan jiraatan kan dhugan jedhamee yaadata. Gabaasaa dhabee jira ammatti namni waan jiraatu baay'ee ulfaatee jira garuu irratti namni maatii waanuma boruuf naaf ta'a jedhee lafa kaawwatu namni tokko. Gaafa hojjetu boru yoo maalan ta'a kan jedhu san of shakkiidha waa lafa godhatama ture kaleecha lafa godhachaa ture sanirraa fayyadamee lubbuu ofii of jiraachisaa jira. Har'a akkanaa waan harkaa qabnu kanaan hin jiraannaa boru yoo maal taana kan jedhu san yaaddoo hamaa keessa jira maatiin jechuudha. Kanarratti deebisee inni haa ta'u inni lafa isaa gadhiisee qabiyyee isaa san gadhiisee dhufee asitti rakkina kanaan dabarsaa jiru. Akkuma jirutti ta'ee immoo inni biraa nama jechuudha. Warra qabiyyee ittiin qabdanii mana argattanii maali jedhanii ijoolleen maatii horatanii namni tokko gaafa abbaan kennaa qaba miti namni kamiyyuu gaafa kennaa san kenneefi asitti ilma koo ati gadi ba'inaa asitti ijaarradhu asitti jiraadhu jedhee waa kennuuf namni qe'ee abbaa ofii sanitti ilmi tokko ijaarratee waan jiru san qabiyyee itti qabaachuu baatu jiraatee dhaalatti dabarsaa jechuudha. Garuu har'a dhufanii maatii sun amma of danda'anii horanii waan barbaade ta'an har'a dhufanii garuu qabiyyee ittiin qabdu mana kee diigii bakka barbaadde deemi jedhamaa jira. Komiin biraan namoonni kaan qaban maali? Maaliin jiraata namni?
waanuma godhu dhabe beenyan tokko hin jiru wanni isinii kaffalamu hin jiru jedhamee dhufanii kallattii kaanii deeman. Maalidhaa lafa keenya gadhiisnee akkamitti beenya tokko malee maal jetta yoo jettu dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Ati bakka buutee gaafa ati harka baastee komii kana kaastu haasofni kee hin fudhatamu ati harkatti kutamaa hin danda'amu jedhameeti yaadamee bakka rakkatee jira gabareen maal godhuu danda'a. Gaafa ani beenyaa kiyya malee qabiyyee kiyya kana hin gadhiisu hin kennu jedhe deebi'anii halkan dorsisaadha. Manarra deemanii ati seera qabeessan hin galle sirrii miti ati raagaa ittiin qabdu manni keetii miti yaada dogongoraan galte bayi jedhanii nama fuudhanii hanga karaa irratti gatuutti jiru. Warri kana to'atan eeyuudha isaan? Isaan kun warruma nageenya warruma bakka kaabinootuma gandarra jiran warra aanati bakka guutumaan guututti kan nyaachaa jiru kan ajjeesas jiru uummata kana kan bineensatti laataa jiru uummata kana warruma aanati. Fakkeenyaaf ammaa gandoota meeqarraa buqqa'an namoonni? Gandoota 7 buqqa'an zoonii 7 jechuudha. Ganda tureessantu zoonii ta'ee. Namoonni bakkee isaaniirraa yookiin lafa isaaniirraa buqqa'an lafa gamiifaa qabu turan horiifaa qabu turanii midhaan akkamiifaa facaasu turan? Amma namoonni naannoo sanirraa buqqa'an guutummaan guutuutti isaa qotee bulaadha. Kan daldalus jira, kan maal jedhus jira. Namni tokkichi amma hanga qarshii 50-30 akkasii qaba. Isa san guutuu gadhiisee hanga har'aatti garuu kan ta'aa jiru kan si'aarsa jiru namichi qarshii tokko gadhiisee fi namichi bakka teechumaatii ta'e kaafamee fi namichi qarshii 100 gadhiise ijuma tokkoon laalamaa jira har'a. Akkuma tokkotti yeroo muraasa sitti himamee ture saniin booda namni horii isaa maatii qabutti fira qabutti maal jedhee urufatti gabaa kadhatee gurguratee bakka kanarree horii isaatirree akka qabatee hin dhumne ta'e horii isaa akkasitti barbadaa'ee dhufee as ta'aa jiru. Yoo argitu ganama hin ba'a barri dura ta'a galgala hin ba'a hin gala bakka ganama yoo ba'u hin ba'a barri irra taa'ee garuu wanni isaa kun baay'ee ulfaataadha amma namni horii 20-30 horsiisuu baree har'a yoo gadi ba'ee dhagaa laalu maaltu itti dhagaa booda namni maal kaanaa kan jedhu yaaddoo keessa jira. Maatii kaafamtoota kana ta'an warra umuriin isaanii waggaa 18 olii jedhan warra maatii jala jiraatan lafti hin kennamaafi kaaree 500 hin kennamaafi jedhamee taasifamaa bahee achitti nu sobamaa bahee waan jiru nutti himaa bahanii garuu hanga har'aa kana yoo laallu ammatti kaaree 500 san nuu kennuu miti nu barbaadanii san kennuu miti san guutuu miti bakka nu jirru hin beekan. Gaafa aanaa keenya deemnee waan san qorannu qaamni kana gaafi keenya kana nurraa hin jiru hin arginus waan godhu dhabee jira bakka namni booddee turee waan nyaatu yoo dhabee booddee isaa mootummaa kana rakkisuun isaanii dhoora. Gaafa hojii dhabee galagalee waan fuudhu dhabee namni kamiyyuu gara jirutti kallattii jirutti gara saamichaatti isaa ta'u hin bobba'a. Yeroo sanoo mootummaa kanatti danqaa ta'uu danda'a namni. Qaamni tokko maatiin kun kan kaafame qabiyyee isaa guutuu san dhabee qabeenya isaa guutuu san dhabee har'a asitti kottaa'ee ol galee mana barrii banatee cufatee barrii takkittii isaa banee cufee gaddee ol deebi'ee haala taa'ee waan bakka sammuun nama dammaruu dide keessa darbeeti waan godhu dhabee bakka garuu namni kana dhufee maalirra jirtu jedhin jiru. Har'amma nu eega dhufee ji'a tokko guutuudhaaf erga maatiin kun ka'ee dhufee ji'a tokko guutuudhaaf. Kanaan alatti carraan hojii isaaniif uumamee jira maatii kanaaf wanni isin yookiin immoo maatiin keessan dhagaan yookiin immoo itti himamee jira? Hin jiru wanni hin dagadhee amma manni horiirree kan ijaarame jira addatti ba'ee jechuudha jeebbuma san keessaa maruma san qabatee manni horii lama hin qabata jedhamu kan horii faranjii kana kan qabata jedhamu ijaaramee jira. Isa san horii lamaan san nutu sinii galchaadha. Galee sinee gadha innis akkuma mi'a ulaagaalee mana keessaa siniif guutame jedhanii sobaa turan inni irree hin gala jedhanii horii faranjii horii aannaniif ta'u siniif gala. Gaafa dhufnu mana duwwaa arginu hin jiru. Waltajjii dhiyoo kana walitti qabanii maal jedhu horii qabdan qabeenya achi qabdan san yoo dandeechan yoo 2 gurgurtanii horii faranjii kana sa'a tokko bitachuu akka dandeechan haala sinii mijeessina. Jedhan malee waan godhan tokko hin qabu. Gama hojiitiin yoo jettu immoo maatii kanaaf hojimtu uumamee jiru. Namni ganama rafee hin ka'a hin ba'a balbala isaa dura taa'ee galgala isaa eeggatee holgala malee namoonni hojiitti bobba'ee hojii kana qabate hin jiru. Ammasiin kallattiidhaan aangawoota aanaarra jiran malee daandii qilleensa Itoophiyaa wajjin quba waliin qabdan jechuudha. Dhimmicha kan harkaa fuudhanii wanna kana dalagaadhaan warra aanaatti
warruma aanatu waan jiru nujjiisaa jiras waan jiru kallattii waan jiru nutti malee waanumti dhatti taachirraa dhufanii waan buufata eerpoortii kanarraa dhufee qaamni waan tokko hin jiru. Ijaarsa buufata xiyyaaraa kana mormitu moo komiin keessan akkaataa waadaa seenameen dalagamaan jirudha? Nuyi amma buufata kana maaf ta'aa mormuu fudhin taane nuyi misooma jaalannees kenninee waan jiru garuu maaf sobamnaadha. Malli jiru malee maaf sobamna maaf waan jedhame waan dubbiin isaan afaan isaanii keessa baase sun maaf hanqataadha maaf galma hin geenyedha wanni dubbatame maaliidhaaf sobamne abiyyee keenya dhabne malee nuyi misooma jaalannees kenninee misoomaa jennaan ameen jenneen namni guutuun harka dhoofne galchine. Tola ulfaadha.